إنه فلان لفرحمته قرلا فما فتني أولان بلافكوك يري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كم جرتني مالو زرجة فياكي سن أنك قلت الحمد لله أجيني كوكا كم جاء كان جاللا لهم يسين جسني في سين برانا فاقو يسين جتا وروني channel كيا هارا وتاكا سبسكرايب كوشن براماتي يا تدبلا ما وروني ماتي كيتا تنمو لايك شير كومنتي كوشن دغاتينا هارا والا من كنا ودي دبي اني مو ما اني جتني غرو دوران دو لايك يا كوشن ورين اندا بريس نغرا inni lamaani waa lama asiin qabadhee dhufe lamaaniin qabadhee dhufe tokko daftee murtee hin fudhatin tokko tarkaanfii hin fudhatin daftee murteessinii jira inni lammataa gaaris ta'ee tola nama jala bahuu hin dandeettu waan barbaadde yoo kan gootu taate nama jala bahuu hin dandeettu ati karaa si baasuuf harabbii fi nama jalaallee najaa si baasuuf hojjechuuf yaali jedha inni jalqaba irratti tarkaanfii hin fudhatin daftee murteessin jedhu maal jedhani jaarsaaf jaartii turanii waggaa dheeraa wajjin jiraatan gammachuu fi jaalala osoo walitti hin bu'in icciitiin hunda isaanii wal jalaan dhokatu icciitii walii beekanii sirriitti wal beekan jechuudha. Akkasumas osuma wajjin jiraatan waggaa dheeraa wajjin turanii booda guyyaa wayii ala ta'anii osuma aduu wayfatanu aduu wayfataa osoo jiran jaarsa isii hiriyaan jaarsa isii yookaan abbaa manaa isii miseejii barreesseef. Miseejii maal jedhee barreessa? Kaleessa manaa si dhabeetiin jaartii teetiitti fayyadamee deemee jedhee barreessa. Kaleessa manaa si dhabeetiin jaartii teetiitti fayyadamee deemee jedhee jaarsa isiitti barreessa. Yeroo kana laalee kamitti kana laalee achumaa ol utaalee jaartii isaa kana dhamanaasee meetiin yeruma sana ajjeesa. Daqiiqa muraasa booda saayimni isaa kuni ni barreessa miseejii. Miseejii lammataa yeroo seenu maal jedha? Dhiifama chaarjii keetiitti fayyadameetiin deeme jechuutiin jaartii keetiitti fayyadamee deeme jedhee. Wanti martuu xumuramee jira seenaa yoomillee keessaan baane nadaamaa itti ta'ee itti hafa. Kanaaf daftanii murtee hin fudhatina osoo waan sana addaan hin baafatin dhugaa ta'eef dhala ta'e osoo addaan hin baafatin achi lutaalee jaartii ofii ajjeese inni garuu chaarjii jechuutti jaartii jedhee kanaaf akkasitti jaartii ofii dhabee daftanii murtee hin fudhatina isin jechuun barbaada asirratti. Inni itti aanu mootu jecha namaa jalaa yoomillee bahuu hin danda'amu. Jaarsaaf jaartii turanii jaarsaaf jaartiin harree bitatanii galan. Harree bitanii wayita galan kana jaartiin hin harkifti jaarsi duubaan oofama. Namni itti dhufe osuma deemanii maali kun uummanni kun waan kan harree mallaqa ofiitiin bitanii harkisanii deemanii jiran. Achumaan dhugattuu dhugaa jedhan jedhee namichaan jaartii ofii yaabbisee ofii isaatii harkisee deema. Osuma deeman ammallee namni biraa itti dhufe. Achumaan maali kun gowwaan jaartii yaabbachiisee ofii jala lafoo deemuu jedhan. Dhugaadhaan mallee itti kiyya keessaa bahe kan bite ana mallaqa kiyyatti itti bahe dhugaadhaan jedhee jaartiin irraa lafa kaahee ofiitti yaabbate. Ammallee osuma deeman osoo deeman namni biraa itti dhufe. Yeroo itti dhufan maali kun gowwaan kan jaartii lafa ofii yaabbatee deemuu jedhanii achi booda dhugaa jedhan eeggatu jedhee irraa gadi bu'e innillee irraa gadi bu'e harree tana lamaan qabanii baatan. Jecha isiillee yaabbis akka jedhanii lafa harkisanillee akka namni maaliif akkanatti harkisan jedhanii ofiillee yaabbatu akkas jedhanii akka sadaffaa kan ammoo maal godhan harree mataan ol fuudhanii ofii baatan. Achi booda osoo deemanii namni wayii itti dhufe. Itti dhufee maaliin kunniin gowwaan mallaqa ofiitiin bitanii deebisanii ammallee baatanii jiran. Amma harree tana maal godhanii akka marattuu jecha namaa jalaa bahaa hin jirre jedhanii harree tana baatanii qileetti gatuu qabna jedhanii harree qileetti gatan. Harree tana qileetti gatanii wayitachii ol garagalanii galuuf deemanii qaayin illee hin jiru jechi illee hin jiru namni isaanii waajjirri illee hin jiru akkasitti nagaan galan. Walumaa galatti kan jechuu barbaadu asirratti gaaris ta'ee hamaa waan feete yoo ati hojjette namni gaarii goote sin jedhu hin jiru. Waan feete yoo ati goote jecha namaa jalaa bahuu hin dandeettu. Kanaaf ofitti amanamummaa yoo qabaatan wanti isin dalaydan sun waan sirrii yoo ta'e jecha namaatiif bakka hin kennina gocha namaatiif gurra hin kennina. Kanaaf akkasiin jechuun barbaada isa kanarraa waa tokko lama hubattan jedheen abdii qaba. Kanaaf hanga xumura qophii kiyyaawwanna wajjin turtaniif galatoomaa isinii jira. Warroonni laayikiin godhin laayikii godha warroonni sheeriin godhin sheerii naa godha. Akkasuma kan maatii biyyan ta'in immoo akkuma jalqaba irratti isin kaase sabskiraayib godha maatii biyyaatti dabalamaa isinii jira. Yoo dogongorri jiraate koomentii irratti barreessa garuu attatatti isinitti jedhee nan ariifadhee fakkaata. Maaliif daqiiqaa gabaabsuutiin ariifadhee isinitti hime namni daqiiqaa dheeraan laaluun jaalatu. Akkasii isiniin jedha qophiin har'aaf qabadhee dhufe isa kana fakkaata hanga yeroo biraa walitti deebinutti nagaa hannaa turaa turtii gaarii baay'ee.